bultan nagaa oltanii wanni qopheeffadhee dhufe duraan piroojeektaraan agarsiisu ture garuu akka tasaa ta'e rakkoo teeknikaa qabna jaanii wanni isinii qopheessee dhufe san akkaan ayyaada hin taane jechuudha. Amma uumamaa matarraa qaburraa hin dubbadha waan sagantaan naa kenname Oromoon dura akkamii jiraachaa ture roorroo uummata Arabaatis ta'e Habashaa osoo hin dhufin dura Oromoon akkam ture waan jedhurraa waan haasa'ii jaaniitiin waan san barreeffamaan qopheeffadhee dhufe ture. Haa ta'u immoo uumaan irraa yaadadhuurraa hin dubbadha egaa barreeffamni piroojeektiin dalee. Oromoon akkuma reefu Piroofeesar dubbate san ummata hedduu namooma qabu. Namoomni isaa gudoora jaaniin greatest guddaa gartee sadarkaa gudoora warra ga'e namoomaan jechuudha. Hoggaan kana jedhu uumaa ilma namaa tanarraa uumaa addaati Oromoon gudoorri isaa jechuudha. Maaliif ni maxxanfataa jaaniimi maxxanfataa akka uummanni ofuu kanaa miti ka dhugaasan ture. Fakkeenyaaf tokko irraa tuqeetumaan dabara namni tokko yoo ilma kee ajjeese wanni kun hedduu garaana nyaataan yeroo hin dhaga'u. Nama ilma kee ajjeese ni ajjeeftaami. Oromoon immoo ajjeesu dur gosaatu waliin baha. Namni sana akkami ajjeesee gaafatan yoo abbaan kiyya ana qofa qabaate namni tokko ana ajjeese nama san gosaa ba'ee gaafata. Gosti laalteeti du'atti murti.